wanti qabuuf gisee lama kan walirra dawalee siin jetti mataa isiin dhaqqaban dhibbarraf keessa gana takka gwada walte haga Haya. isiin sadii dawwaltu Haya haga isiin namoota sadii shaakan dawwaltu keenya namoota dalgee si qabu dubbise. Haya. waa'ee namoota isii dhiisi gaasa duraanuu nama tokko si moo'isu jira oromoon seen oromoon anumaan si moo'u jira Halas gaa miti jirti dadhabbi maal taate. Tole. si galee ma dubbiin Amma qaceelloon naa gale wallahi. Amma qaceelloon naa gale wallahi. Ay qaceelloo galatoomi wallahi. Tole. Gizee namooteen siimanis waa'ee dalaadha. si moo'ee takka si moo'ee bara Nammoone lakke. dhalaan amala akkasii Tole. qabdi jechuudha Siifin hima. amma Tole siifin hima. Anillee siifin hima. dadhabinni dhalaa guddaani hanqinni isiidha nama isii jaalatu dura ceeti. Nama ifii jaalattu jala maraatti. Gaafa nama ifii jaalattu kana jala maraattee hoggaa inni fuudhee booda nama kana ifiif jaalatti. Amma fakkeenyaaf ani dhalaa ani ifii jaaladhu irra dhalaa na jaalattuun fuudha. Maaliif yoo na jaalatte akka fedhetti miti zannatee jiraadha. Giseen an dogoggorallee dogoggora san irra naa dabarti jechuudha. Galatoomee durji irra naa dabarti maaliif waan ifii na jaalattu. Dhalaa wannummaan itti bultii keessa taa'uu dadhabdee nama isii jaalatu osoo hin ta'in nama ifii jaalattu jala ceeti. Nama ifii jaalattu kana guyyaa inni duwidee agarsiises abdii irraan kutattu jaluma deemtii jechuudha. Haganni dhiisee masaanootti fidutti. Dhalaadhaaf nama ifii jaalattu osoo hin ta'in nama isii jaalatu gaariif. Tole wayin siima. Amma fakkeenyaaf amalli dhiiraatii fi amalli shamaraa wal garaagara. Dhalaan dhiira dhiira isii jaalattu tana itti haaboontu yeroof malee deebi harkasaa rakkufti. Dhiirti sanii hanga fedhootti illee dhalaan ni harkata. Irra baay'een dhiiraa tokko dabu. Akkuma ati na godhu jirtu kanaan. Yaaba hanjimaan godhin kan namni dhuga si haa dhaggeeffatu. Namni dhuga isaa. Dhaggeeffatu. Fakkeenyaaf dhalaa takka jaalatu takka. Dhalaa kana bareechitee beektaas irra naa deebime deebisaa qubsaan si kanna. Ani immoo akka mataa kiyyaatti jechuudha. Dhiira takka duraan siin jaaladha jettee na bilbiluu turtee na bika guddoo naa qabaachuu turtee guyyaa keessaa jijjiirama haalamma inni boonaaf akkas godhaa ati jettee naa ibsite kana keessatti hubannoo dhabuun maal gosi beekta. Amala duraanii san eegaan irraa dhabe booda namicha kana darsaan biraa guurradhaan. Yoon duraan dhibba jaaladhee guyyuma tokkotti kamsiina gabbuusaan. Amaluma tokko kan inni jijjiirarra dhaggeeffadhu. Jaalala jechuun burcuqqoodha birilleedha. Yoo lafa buusan yoo waan wasa kan qabatan ni xurooyti. Na biratti akkasiidha. Jaalala tana qulqulluun kan nuu beekaa qulqulluun fudhachuu beekaa. Fakkeenyaaf dhalaa bakka bu'eetiin maal? Dhalaan irra baay'een jaalala qulqulluu namaa kan itti takkasi jaalannaan. Jaalala qulqulluu san yoo deebisuu fi baattee ilaa hanganumatti eeguu fi baattee yoo akka arakaata keessanii san goggootee ittiin boona bilbilan kaasu ittiin maarree ta'a biran jiru ogguusin dawwalte yoo hajjattuun taate daqiiquma takka ittiin battak lafas godhaan feete na jaaladhu feetu na dhiisi keessaa utaaleen haya gisee kana gaana jaalatta waan taateef akkam taataati kanatti boone san dura siitu natti boone allafa si kaa'ee akkam taatu siin deebu ganaan. Amma gara takkasii sana kam seete ogguma duraatu namni dhalaan si jaalatu suni obsa isii ilaaluuf akkas gooti dhiirti irra baay'ee tasgabbii ni qabdi. Yoo fakkeenyaaf ilma namaati aan guyyaa tokko dogoggora guyyaa tokko sanii narraa muramtee ni hafti je'eeti ayaaf ni taate egereef ni taate haadha karraati je'eeti si madaalalaa tura dhiirti. Fakkeenyaaf isaa rafu jiru yoo namni itti dawwalee guyyaa na bira ooltee ammaan tana silkii cufattaa jee dhalaan takka meeseejiitti ergite ammuma kaatee isaa rafu jiru isaa quban qabne kana fuutee silkii mata dhoofti. Sababa malee jechuudha. Hawaan qabatamaa takka hin qabne jechuudha. Namni itti barreessuu danda'a, dawwaluu danda'a, jaalachuu danda'a. Jaarsa keetu
waan namni je'uun san osoo hin ta'in deebisaa jaarsi kee je'u achi deebisu santu si aarsuu qaba malee waan namni jaarsa keetiif barreessu sanii miti. Deebisaa inni achi deebisuutu si aarsuu qaba. Inni wayii jaartiin qabattee wayii matarra laxxafattee deemta mallattoo si dubbisuu danda'a. Siin jaaladha siin je'uu danda'a. Deebisaa achi deebiftu san laaluu qabdi jechuudha jaartiin tasgabbiidhaan. Ammaas nuti amaluma dhiirattu kun amma dhiirti as jala jirti ragaa ba'uu dandeessi nama 40 wayii. Dhalaa yoo si jaalattees akka malee si jaalattu tagisee ati gabbaate sirrarraatu. Tamana yoo ati ol seentee sirrarraatu. Innaa jaalalaa keessan baanaaf. Itti maraattu san hin feetu dhiirti. Hin feetu. Fittima. Dhaggeeffadhu waan kana. Hin fadhanii jechuun sinsinnii feeti dhiirti. Dhalaan immoo. Dhalaa dantaa isaan dhabdu feeti. Dhalaa dantaa malas jettu feeti dhiirti. Dhalaa sinsinniidhaa jechuudha. Dhalaa kan fakkeenyaa fi dhalaan akka ijoolleeti. Gisee biraa gabbaate waa bittee akkatti itti fiddu feeti. Yoo daa'ima waa bittee yoo jaartiin ni hinaafti fa'a. Taphachiisuu feeti. Manguddoo oolumaa hin feeti yoo as jiraattes qashtii tiyya. Hojjaa sanitti naaqee yoo ittiin qiimaan gammaddu dhalaan. Qalbiin siiti xiqqoo. Dhiirti waan kana hunda feetu. Isin dhajibbiti duba isin dhajibbiti. Akkasitti ta'uu hin qabdu. Walumaa galatti itti qabdu jechuudha. Bakka dhiirti takka si jaalannaan malaa marii bultii qofa si hojii qabdi malee sirrarra ofii maalii san hin qabdu. Ni kijibaa jechuudha. Amma tokko jaartii guyyaatti yeroo 500 poostu godha. Mana keessa ammoo hiraarii waliin jiranii beeka. Namni jaartii. Bakka wallisaa Oromoo takkatti gaa hedduu jaalladhu baataame. Warrumaa argee jiran kana jechuudha. Akkuma reeffati na gaafatetti itti gaafadha. Egaa bakka fedhe naa jiraatanii artistoota argee keessaa dubbisirrees ilaala. Eenyu haadhaan sirba isaanii jaalattaa? Dhaggeeffachuufillee. Wallee isaanii jaalattu. Walaloon isaa sitti toltu. Yeedaloon isaa sitti toltu. Fuulli isaa viidiyoo. Eelamaa siimaami? Eelama naa himte. Fuulatti siree ayi. Fuula waliin qabsiisin. Fuula sirba isaanii sitti tolu ji. Fuula waliin qabsiisin gaa lubbuu. Siqa isaa hin qaraaf jiraasaniif. Anda kaisa karena TV ure. Ay. طيب ده في جامعة خانين halan dinqisiifadhu sirba isaa baay'ee dhaggeeffadhu dhugaa dubbachuudhaaf ani artistoota Oromoo keessaa guutamayyee inki sobu Faraan Baddeessaatii fi Elemuu Aliiti. Elemuu Alii keessaa baasi. Warra ammaatii miti warruma ammaa kanan jedha. Faraan bira nama tokko dabale. Eenyuun dabale apa ni yaadadha. Dhalaa moo dhiira? Dhalaallee haa jennu. Dhalaa. Dhalaa keessa an dhalaa aslan fedhu. Haa dhiira keessa hin. Dhalaan fedhu. Waan kudhanii. Namni dinqisiifadhu waan taami. Namni dinqisiifadhu sirba kana dhaggeeffachuu jaalladha. Namni sirba isaa qaceellotti jaaladhu isaanillee jaaladhu walqixa jaaladhu tokkoffaa Faraan Sulee lammaffaa Alijii Saabit sadaffaa nama. Sadaffaan eenyu? Sadaffaa Weel galatoomii haaya gaafin itti aanu burugana yeroo mee osoo siin jedhani haasawaa jaalalaa namni itti hojii qabdu dirqameetiin jira afaan na fuudhi namni itti jettuun si hangas feetaami waaddiin ma gammaddee wallaahi
مبروك. اي قافين التانو دبر سود ربيع خنا شافك يا وسين جنام سدي نمني تقولين شافيت خسبر حج بقوجرو هكذا تيجي توكر ربي أظني ساني ستين تولي مالك جولين تون وصون جولين أنا أدبي جت خبرني تم تامي هاي جو تناملا منتيم جولس ودربيا تيك توك رنجرن تكلم نجيب كايرو نما حواسني بيخو بدري نما حواسني بيخو بدري كايرو كي سانجي بكم في ده أتو بكا سودربيا خارو خسنا نمني نشفكمو نمني نشفك إيه نما لما إيه نما لما سيما إيه إيرا مودلا خنمتي أتو مبارك مسماتي في الدوسة أكا جائبة تنشفك خمرة جفايت مبارك إن رشفك آية قافي دومات ما ستين قديسو nama gurraacha feetu nama magaala feetu nama gurraacha moo diimaa feetu jaarsa godhachuudhaaf abbaa manaa magaalaan fedha diimaan fedhu gurraacha fedhu magaalaan fedha kareeta qabuu feeta moo kareeta hin qabne feetu naafuu an dhiiraa dheeda qabduun fedha maal dhalaadha san dheeda hin qabne kamalaataa qabuu feeta moo kamalaataa hin qabne feetu amaraataa qabne hin fedha maal gootaaf uummata Harargee lamaaniitiif gaafii bareedduu na gaafatte gaafii tana silaa namni na gaafatte jeeti carraa ture bulchitu bulchiinsa naannoo Oromiyaa tole alaabaa xiqqeetu na fannifachuun hin danda'a. akka ajaa'ibatti Okay. Akkaan guyyaan dura shuumamerraa kaaseetiin waajjira mana hakimaa mana barnoomsaa biiroo keellaa hundarratti alaabaa adda bilisummaa Oromootiin fannise. Guyyaa durarraa jalqabee. tokko yoo gaafii kana laa waan Oromoo gootu tana sadi jajjabdu hangafa waan Oromoon qabsooytuuf yoo natti himte ani ifuu siin badhaasa. Ibsin fedhu waan biraa na badhaase. Ati akkattuu lama jirta. Akka guyyaa dura qabateetti. Yoo sadeenu deebi. Wa'ada naaf baafta. Wa'ada. Muniiraa jeetu man sii baasa. Tole. Dhaggeeffadhaa hordoftoota. Akkaan dura dhaqetti alaabaa tiyya bakka hunda ni fannisaa. Ganama gizee bariyee biiroon seenaa. Afaan kiyya afaan federaalaa ta'anii afaan Oromootiin jijjiira. Biiroo keessaa mana hakimaa mana barumsaa guututti afaan Oromootiin akka afaan Oromootiin akka barsiisan akka barataniin godha. Isa lammadaa Finfinnee irraa kaasee ilaa Dirree Dhawaatti lafa naannoo Oromiyaa jalattiin bulchaa walabaan godha. Oromiyaa guututti walabaan baasaa. Yaani. Bakka. Oromiyaan godha. Bakka guutumatti Finfinnee irraa kaasee ilaa hanga Dirree Dhawaa ilaa hanga Jijjigaas ta'e waan taateef guutumatti naannoo Oromiyaa jalatti oolchaa. Afaan federaalaan godha. Alaabaa tanaan waan ni godha. San booda eegaan gattaa'e booda san booda sirraan guutaa dhaggeeffadhu. Akkaataa itti ibsite kana bareecheetiin siima yaada kee. Tokko alaabaa uummata Oromoo irra naa deebita. San booda eegaan qubadde booda birizaantii ta'e moo kiyya yeroo. Kiyya nagaa qaba. Keetii na biraa nagaa qaba. Diinoo san hin kijibne qoy. Oma gaarii jette.
آه ده في فتنة رفنا. أجائب ما نبي من ساسي ما واتنا بين رئيس برسنا استغفر الله العظيم خلتينا كيسان تدابي فوني بي بجالا كيسوني برون ورا ورا ناتي بس كنت كارشي نقول كارشي سافوتا جاورتك. qarshee isaa fuuta naannoon oromiyaatu guutuun albuudaa jira albuuda keenya seeraanii miizaana biyyaalatti ni gurgura ay maal taate bosona diin paarkii biyyoolessaa ni goota. bosona diin dalayduu itti godheetiin akka bineensicha keessa bineensa qofa nyaannetti akka sooromanitti akka eegamanitti akka lilmee diranitti akka doktorri ilaalutti hin godha. Weellistoonni Oromoodhaa jaartii afur akka fuudhanii ayyamta. Hin ayyamu. Waan ajaa'ibaati hedduu jabduudha. Jabina feenumaan beeka durillee har'ammoo daran nutti tolte. Gaaffii sadii waan Oromoon hagarraa qabsaa'uuf sadeenuu lafa keessa. Jabduudha barate. Itti ideetiin sii kaayi. Itti idee. Itti idee. Wallahi. Akkas. Awwalee jiroo bakka inni dhaddacha dhaabbatu kanaanis sosoomta. Guutame. Awwalee jiroo awwalan rifeensa kana ilaa matarra qasiin guutaa fi ol baase. warra moluu hunda ammas warra moluu qaban hunda rifeensanii magirtaa fi shaqaalaa mana madaam warra akka rookeetii kana hunda biyya arabaatiin galchaa mana ni kannaafi kondominiyeemii ni kannaafi. Sadiq Munira arra dhugaattuu lubbu warraan tan miira keessaa maali gaawwa dhuyti hojii maqamaate garaati. Maal jechuudha filannoodha bar na filachuuf deemte Oromooni bar filannoo fi yaadde. Warra kana beekamu goota. Beela baatti jedhu obboleettitti jaqaalee kabajamtu wayye. Ijoollee mana barumsaa dhayxee qara'uu qabdu tana fa'aa hunda gaaddisa naa ta'ii cayaatu si jaalla oolee yaadaani. Akka ijoolleen dabtara keessa moobaayila keessa meemoorii waan akkanaa dhaggeeffattu warra weellisu kana maal akkam goota gisee aangoo mootummaa taate. Ijoollee wallistu moo? Nama sirba jaalalaa ajaa'ibaa kana baasee qaraatii nama kutu kana. Sirbi jaalalaa na dhaggeeffadhu ijoolleen amata 18 gaditti silkitti hin kannuwan. Amata 18 gaditti ijoollee silkitti hin kannu. Hin ayyamuuf fi amata 18 gaditti raabta. Roorroo jimaa Harargee kana kam goota? Maal? Bilbile. Saasiin badee. Munira. Ooyye. Yaani. Jimaa Harargee akkamiin godhu? Garaarayya. Wayyaa beekte. Jimaa Harargee kanaan himaa biree. Jimaa Harargee akkamiin godhu guutama? Jimaa Harargee kan godhu biyya addunyaa kana guutuudhaan deemeeti wal tahanii Ameerikaas ni dhaqaa Kanadaas ni dhaqaa biyya hunda irratti ni deema. Jimaa keenya kana qamaasiseetiin geessee qamaasisaa qabeenyi nuti qabnu kanaa jee mootummaa biyyisanii ni garsiisaa bira taa'eetiin qama afaan kaayyadheeti uumaan godhuu laalaa jeetiin garsiisaa biratti mirqaanee jechuudha. Garsiisaa akka jimaan Ameerikatti gurguramu ni godha. Seeraan. Oppidiyoo Riftivaalii barattee kutaa jaarraa baadiyyaa keessaa guuranii bulchoota aanaa godhan. Ta Riftivaalii digirii fi dippiloomaa fixatteetuma godina irra tetteessee dargaggeessa gaafii mirgaa gaafate kana gammana Adaamaa san fixadhuu mi'a hafuura baasii yeetuma caasaa diriirfatee mootummaa dhufaa dabraa keessatti nama dararu kana kam goota.
akkami beetee keessaa guutamee baatira ibsatte. Okay, galatoome. Akkinitti baartii ibsadhee osoo namni tokko naan himne keessaa guuru tokkoffarratti na dhageeffadhu dubbii tana dhageeffadhu. Dura ni sabsabaa yaama walgahii yaama caffetti walgahii yaama namni kun ogguu walgahii dhufu maqaadhaan dhufa caffirraa nama hanga kanaa biyya fakkeenya gadirraa nama hanganaa dhufe harargee maali hararirraa nama hanganaa dhufe dirree dhawarraa nama hanganaa dhufe hanganaa dhufe warri hangi dhufan kuni hujii isaanii tanaa fi tana jeniiti naa dhiyaata hujii isaaniiti wajjin achirra naa dhiyaatanii eega waraqaan isaanii na bira geesseen booda hujii isaanii waan na bira katabamtee jirtu jecha oliin kaasa bifa isaatiin ilaalaa bifti isaa caccalaixee garaa gurguddisee akkuma takkatti hiitawaa taanaan hojiin inni dalagu sanii fi barnoonni inni baratu qabxii isaatii waraqaa na bira jira waan taateef inni saamaadhaan ni qoratamaa achiin kaaya. Kaanis akkasitti ni qoratamaa ni kaaya. Eegaan hunda akkasi keessaa guuree fixe booda jara kana adda guuree fixe booda hirmijjaan irra fudhatanii geggeessaa warra akkasii keessaa guureetiin facaasee ijoollee qeyroo xixiqqoo amma dhufu tana warra qaroome kana itti naqa hojii. Ajabduudha. Umriidhaan adda baafta warra dhaloota Kiristoos dura dhalate kana ni ariitaa jechuudha. Ni yaasa ni kuyisa garafee garuu bakka biraan geessu Oromoo waan ta'aniif jecha raatiba isaan xoorataan baasa xoorataa baaseetiin maallaqa isaa baaf haa tattaanii nyaatanii jaartii bira galanii haati qabu malee ni Nyaata kana jalaan hafuudha. Akka dargaggeessi kun gabbubbee tarsiimoodhaan hojimaata mootummaaf paartii adda baasee tajaajila gahaa ogummaa qabuun hin kanneen isanii hawaasa jaaree ta'a nama kuffisuudhaaf. Dirqama mooraa takka tatti qallabdutti wali qabu qabda isaan. Achumaa ta'anii jaartiilee haala mijeessitee fi uummatuma wajjin. Mootummaan amma san dadhabeera. Amma kana silaa mootummaan amma san dadhabee. Ani ummata kiyyaa ayyaama. Ani ummata kiyyaa mootummaa abbaa irreetii miti. Ummata kiyyaa ayyaama. Ummata kiyyaa eegaan waa godhee fi fixee. Eegaan waa godhee fi fixe booda ummata waa hunda akkaan sinjee sanitti wallisaadhaaf bakka godhee dullootaaf bakka godhee ijoolleef bakka godhee daa'imman waa hunda laga keenya san hunda bishaan godhee eegaan lafa tolche booda walgahii yaama. Eegaan naannoo Oromiyaa guututti dhaabbatu mee qobboo waa hunda ni qabdi. Godhe booda walgahii yaamaa. Eegaan walgahii yaame booda kafeetan filadhaan jaan. Kafeetan filadhaan jaan sabni gowwaa miti qaroomee jira waan ta'eef. Filannoon hin buusa filannoon hin kaasa filannoon hin buusa filannoon anillee haa ta'u maqaa kiyyaa irraa hin bu'a waan sabni filate qofaan hojjedhaan. Amma gaamunirraa warra Oromiyaa yookaan Itoophiyaa Oromoo malee namni biraa bulchuu hin qabu ijoo kana Oromoof Oromiyaan kaayyoon Oromoon qabsooyitee fi fedhuweenniin dhaqee bita mangistii haa ta'u garuu dimokiraasiidhaan qeetii irratti abbaatee nama hunda wajji wal qixa ilaalamee buluun qabaadha gaaffiin isa. Rookeetii maaliif carraan kan inni kutte yaa boyi? Ati gaaffii siyaasaa keessa na galchitee. Keessaa baanaaf. Tole maal jette irra naa deebi. Keessaa baanaa wal qixxummaadhaan akkati bulchitu harkee qobboo silaa maaliin godhette qobboo maaliin godhaaf jette? Lafa teenya tokko qobboo san isfaaltii illee ni qabnaa. Wanti hin godha maalis nuti qobboon isfaaltii ni qabnaa daldalaaf illee jiddu galeessa jimaa keenya illee oowwaadhaa wanti hin godha magaalaa saniin bal'isaaf magaalaan san magaalaa bareedduu daldalaa waan taate jecha ni bal'isaaf waan ni geesseetiin makiinaa gurguddaa kana geesseetiin dachiin qabdu beektaa gadoorra jirti dachii san tireellaa kanaaf wal qixxeessee raaree gatteessuu bareedduu godhee fi lafa galaana irraa baasee lafa silaa galaanni itti dhufu baasee bishaan namuutii fuulduraanuu manaa qabanii yaani akka gaarii tolchaaf isfaaltii ganda keessa baasee tolchaaf haa keessa bashannananii iddoo takka iddoo bashannanaa godhee fi bakkatti asrii walgahanii namni taa'ee qaawwaa shaayii dhugu godhaaf. Galatooma ulfaadha waan ajaa'ibaa dubbii. Akkasi. Hayyoodha wallaati. Galatooma jara keenya egaa mootummaa ta'eetiin kun ho'ita bulee mana irraa buufdi. Amma rafnuu warri yaada kannatan haasaa ni rafna. Namni lama yaada kannaa ni rafna. Akkasii nageetti.
Munira eebbisame umrii isaa dheereessuu yaada kana Bilizaatii biyyas ni teessa rabbi bulchita naa Munira. godhu na eebbisa. La biyyallee ni Wayibbanumaan bulchita. kajeela. Biyyallee ni bulchita. Akkasii Eh akkasi. Xiinxaltuu siyaasa biyyallee ni siraan ta'e yaare. itti gaafatamtuu dhimma dubartii naannoo Oromiyaallee taatu. Tanaanuu sumaan godha akka sansi Eenyu godhuu hin dadhabu. silaati qaatana godhu sila harkaan haa qabaatte ballubbu. Fagoo jirta hagana godhuu numa dandeenyaattinis. Amma Aniin kun dabballeen ture dabballee siyaasaa hooggansan ture. Awwaleelleen bu'ee Ikilishaa Galamsootiif Saadaam Dubbadhaan rafna. Deemira banilleen deemuu biyyalla. yaa Muniiraan yaada bilchaataa kannattee kuni booda keessa gartee miti hoggaa haalli nu mijjatee haalli hundi ol qixxaatee gartee miti wanni hundi walitti diriirte artistoonni keenyas bakka takkatti waliin nu deebi'an warroottan akka Kadiir Martuu Aliyyi Saabit hunda artistoota keenya warroottan isaan dura jiran Kadiir Sa'iid hedduu jira gaa warroottan kun hundi kar tokko deebi'ee haalli biyyattiitis wali caasaan hundi diriirtee biitti tasgabbooyitee bareeddee akkasitti artisti Guutamaa Faanis gartee isaanii wajjinis artistoonni waan ta'e hundinuu bakka takkatti dachaanii haalli hogga mijaa'e Muniiraanis gaafa sanitti yeroo biyya sadarkaa tokkorra ni geessi jenneetuma yaadna. Isiinis hammatee tokko waan takkarra numa geessi jenneetuma yaadna akkasitti immoo nuti akka Oromoodhaatitti waan godhuu qabnu godhaadha waliis hordofaa akkasitti waliis dhaggeeffachaa akkasitti haala jiru hunda walii mijeessaa akkasitti deemna. Kanaaf jajjabaadhaa isiniin jenna artistoonni keenyaas. Hayyee galatoomaadha. Guutamaa hayyee nageetti dadhabeeti saadaam keenya nageetti ture. Ayyee Muniiraa teenya tole tole.